ربي سنتي هاركو إلا ربي سنتي هاركو لقات يتنو سوار جيتن من رقابا جيتن أركر دبارتن أنا هذا أصلين هم فاتن تبي يا كبار أستاذ أصلين ناتا نجيب إلا هذا أتبي فاتن يا إتنا نجيب بدينا نجيب بدنا ندبتين أصلين ناتا بدو يا كبار بدو تيجي في دم تجنا كايا بدو نمني أنا قولي بدو سام في دم أشكايا أنا أصلين قافة كويت يجرو لي قافة نجيب هاد أنا ما تس دو أجرا سرطان أصلين ناتا ما تقعد دبتة تيفي شريه كابوان تيفي صدا نمني لك أكاسي لك أرسيجراني لك بالي راني جراني صدا تنسان أصلين كابو تقعد دبتة فكيسون بيجو أصلين فقاتو ملي إرّاهن كابينا بديو كبار الكوتا البن ركايا نقلا إنتلتنا همين يتكغراك يكساو كبار ربي نهمتو هنتاني غراكن كيكسا هاكاو نانجدا ربي نهمتو هنتاني هنا فايسا لمانيو كبار والله وبالله أصلي أهمزا اللي طاي أكو أبوليسا كياتي أكو أبوليسا ولينا لدتي ولين كلفو ولين تبتو نالا كيزي تكيوكا هنا فايساو كبار ربين الدنيا آخرا ناهم جسو تاني نانجداني رانجتة نما كوما تربرتي أمانترتي دبيت أنا هبارتو دبين تنمو إنتلو ملنا رافودا إنتلو ملنا سير رافودا والله وبالله ربين كاتما نهابلس كاتما أنت يا هابدو أن دبيت أنا بيسو هذا فباك يبرو بيجات تنربا موتا زريتي يبرو تنربا موتا أن دبيت أنا هنديسو أوزو إلا قلنا بيتي بولتي خاشلا بوما دلدنا أنجتتي ركو هنكابو واتون فاكياتي برو هارتي يتو تنربا موتا زريتي يتو تنربا موتا أن هنديس والله 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 ما دبيت أنا ميزو والله ربي نتيرا دبيت أنا ميزو شهر مدام برندا بدو قيادة كمان كذا شكرتي بردم بينا فرقنا ما قادم بلغت والله 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 على فاتي أوبس أنا ميوسي قولي أوبس mana qaba Dudaafi baranda bultuun ana madana rakhaawun dandeessu oromo wallahi 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 wabillahi dhosee jira dhugaati yana namni bilisuudhaaf irra deemaa jirtan irra qabaa jirtan yoo jiraatani rabbi isinitti haa argu illa rabbi isinitti haa argu dhugaati yana osoo argitan namni irra qabaa jirtan harka irra dibaartan ana asliin hamtu biyya yoo qabaadhe asliin naata illa asubbii biyya dhaggeeffadhina naa dhaggeeffadha naan dubbatin asliin naata baddu yoo qabaadhe baddu tiyya fidee mata ganna kaaya baddu namni yoo na godhe baddu san fidee achi kaaya an asliin gaafa kuyeeti jirullee gaafa inni gabbahee haadha namaatis du'a jira sarratu san asliin naata maaf dhugaa dubbata waan ta'eefi sharrii hin qabu waan ta'eefi sodaa namni lakki akkasii lakki arsii jedhanii lakki baaleedhanii jedhanii sodaatan san asliin hin qabu dhugaa dubbata fakkeessuun beeku asliin fagaachuu malee irra hin qabina badiyoo qabaadhe koota albeen irra kaaya naqala intala tanaa hammeenya takka garaa kiyya keessaa qabaadhe rabbiin hamtuu hin taane garaa kan kee keessa haa kaa'u naan jedha rabbiin hamtuu hin taane hinaaffaa isaan lamaanii yoo qabaadhe wallaahi wabillaahi asli hamzaa illee ta'e akka obboleessa kiyyaatitti akka obboleessa waliin dhaladheetti waliin kolfuu waliin taphachuun ala keezii takka yookaan hinaaffaa isaa qabaadhe rabbiin addunyaa akiraa naa hongeessu taani naan jedhaniiran jettee nama 1700 irratti amanteerti dubbii kana naa habaaftu dubbiin tun ammoo intaloo mallee narraa fuutee intaloo mallee isiirraa fuudha wallaahi wabillaahi rabbiin kaatimaa na haa balleessu kaatimaan tiyya haa baddu an dubbii kanan dhiisu haadhaaf abbaa kiyya boru biyyatti ittiin arrabamuuf ta'a zariitii yabaru ittiin arrabamuuf ta'a an dubbii kana hin dhiisu oduu gunnaa beetii bulti kashalabummaa daladinaan jetteeti rakkoo hin qabu waan dhuunfaa kiyyaati baru haadha tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a zariitii tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a ani hin dhiisu والله 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 ما دبيت انا ميزو والله ربي نتي لك دبيت انا ميزو شهر مدام برندا بدو قياده كمان كذا شكرتي بردم بينا فرقنا ما قادم بلغت والله 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 على فاتي أوبس أنا ميوسي قولي أوبس mana qaba قلت لك هاتي فاتي منا سودان تيمتي منا أورومو تو منا سدي منا بيت سيجاره dhugaan jiru kana kuno nama kuma sadii irratti jettee miti kuma jaharratti ana jira wallahi rabbina shahidi mana sudaanitti miti mana oromootu mana asli mana mubarak mana reediti dhala yoo mana biraa akka carraa beektan beeku mana hin beektu manni sin dhibbatti tata yoo rakkate dhaquu dandeettu dhugaan jiru kana fudha waan isin hin beekne kaawwan mootu fitaafino obboleettii qabdan jira kenna ilmoo kana dhala qabna wanni keessa mushmush jedhanii tokko hin jiru Nasri anolis bina kanita. Akka carraa ta'e mootu illee ashitti waantu waan samooni sargee jira. Dhafaatee fuula isii olii ga'u afaa ture intarraati sammaataan miidhamtuudha haati faate wamsa haa jaalachuu baattu
obboleeyyummaa ta'an waan biraa walitti qabatanii tabaddaa'inaat jechoota namaatiin warri miidiyaa kun haadha faatee miidheera. Dhugaan jiru kana. Soo kanaaf amma nus warri miidiyaaf ashittis Khaliifas dabalatee everything haadha faatatti soorii jechuun ni qabdan foon isiin nyaataa turre. Saboonni sargii ashitti dhugaan jiru kana maal sodaatan dhugaa obboleetti teessan intarneet yoo dhifama qabutan maal sirraa xiqqaata. Nama 6,000 kanarratti ajjeesu yoo barbaadan isinii ajjeesna shubbutii bitaan akka kenna. Kun yoo jireenyi isin barbaanne ol as duuba galti kun mana na duuba galti bara mana wali kanuu na faati faate. Amma saalatuun qopichaati. Tabaddaan miidheera halkanii guyyaa foon isii nyaatta mucayyoo miskiina afaan isii ilaaltanii dhugaan jiru kana. Nasrii aanolee galatoomi dubbiin kan ta'e dubbiin dheertuun dubbiin heddummaatteef qoriin guuttu jedhan heddummaatteef isa irratti hin fe'anii jedhanii. Isin lamaanuu caaltuunii fi ashittiin obboleeyyan kiyyaa dubbii tana ajandaa uummata keenyaaf godhuu dhiisnee asumatti akkuma isin namni dubbii nurra beeku nama hedduu as keessa jira. Carraatu amma agastiirran ol baasee dubbisa malee nama heera qaceelloo gadi fageenyaan beeku jira. Garuu isin lameen kana jidduutti waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu waan ta'eef wanni irra wal dhabdaniis waan hin jirre waan ta'eef amma wanni duraan jookuma wali godhaa turtan wanni haadha faatee yookaan caaltuu qaceellootti aarse wallaahi billaahi atiitti daate saniitu hedduu aarse ashitti dumaashitti obboleettitee tan sirra guddooti yookaan sirra xiqqoo taatu waan feetee haa taatu haqa qabdii dhiifama dhugaadhaa dhiifama onneerraa maddee sittiin balleessee dhiifama jeen obboleettiteeti anarrallee isii sittaana isin jidduullee nam tokkollee qilleensillee hin seenu Nasrii Aanoleetii fi Asliinii fi Umarillee dubbinaa hannuu keessaniif galatooma dumaashitii dhiifama gaafadhu. Yee dhagaara laala ani laalle waa balleesse jedhee dhiifaman gaafadhu. Yani badii ufitti beekee namni gaafa dhiifama gaafatu badii ufitti beekeeti miti. Wallaahi badii ufitti beekee dhiifaman gaafadhu. An namni tokko namumaanuu wallolee osoma namni dhugamayyuu qabu wanti sun akka taruuf akka isinuu beektaani haala wannaarra jira waa baay'ee waan na yaaddeessu jira amma irratti yoo asitti balleesse obboleettiiti. Ani si hubadha wallaahi hubadhaan takka intala dubartiiti hedduu takka hubadha. Wallaahi ta rabbina argu hubachuu barbaada hin hubadha. So yoo si balleesse dhiifama. I'm sorry. I'm really sorry. Jalqabuma yoo si wajji taphachuu kiyaafu I'm really sorry. Yoo armaachi maqaallee si kaase I'm really sorry. Ka fuuldura dhufuufillee dhiifama. Ka ammaatii miti jechuu ka darbee miti. Dumaashi odoonii fi caaltuun hin dubbanne yookaan haati faateen dubbanne duratti namuma fiitii waa ja'an beeytee an bakka tana wayiin naa hafe ilma jaarsaati dhiifama naa godha dubbii tanaan hedduu qaceelloo jala gadi fageenyaan laala. Yoon si balleessee odoon taane si balleesseetiin jira waan jiru nu jijjiiri maaliif jennaan si wajji taphachuu hiyyaafillee odoon taane waan akkasiitillee odoon dubbanne hangaan si jaaladhu ni beeyte si jala bakka jirtuttillee dubbachuun waan hin dubbadhu naaf ani badeen naawa kabajaateetiin ni beeytaami. Si wajji tapha jalqabumaa si wajji taphachuu hiyyasaniif odoon taane jechuu odoon taane sitti balleesseetillee oduu dhiifama kan hin gaafadhu oduu jetteellee mas dubbii waan hin goone si balleesseetiin jira. Ati obboleettiitii yaa dhiifama naa godhii si balleesseetiin jira jeeti qaceelloo gadi fageenyaan maxxansiif. Khalifa dhiifama naa godhe atillee bakka kanatti ani badiitii ofitti hin argine laali dhiifama kana gaafadhu. Silaalee Aslii laalee Nasrii Aanolee laalee uummata asirraa laaleeti malee badiitii ofitti beekeetii miti. Yoo ka dhiifama ol gaafachuu taate isiin si ajjeesaa qoricha Suudaanii fuudhee si nyaachisaa jette dhiifama naa gaafattu anallee. Yoo akkas taate yoo garuu dubbiin tun haa cufamtuu isiin veeloo adiin uffatiin mataa si baqaysee dhiigni kee akka mul'anneef akkas jette dhiifama naa gaafattu jecha kana hundaaf yoo akkas taate. Yoo garuu dubbiin kun asumarra haa dhaabatuu taate jalqabumayyuu yaa simoo wajjiinuu taphachuuf simoo waliinuu haasa'uudhaaf iyyuu dhiifama naa godhi yoo taate dubbii tana cufuuf dhiifama. Garuu isa ati jetteef ammoo balleesse isa jettuuf ani hin balleessine gara kiyyatti. Jechuun isiin miidhamtuudha. An dhimma isiin irra miidhamte irratti ani bar wanna miidhama isii anaa miti kabaatu. Ani waan jiruun nam miidhiniif an akkam ta'uu qaba. An barbadiin tiyya misqaala zarraan bakka kanatti argine. Garuu ummatichi yoo dhiifama gaafadhu okkee dubbiin kun haa cufamuuti asirra dhiifama gaafadhu yoo taate dhiifama jedheera. Garuu balleesse isa jedhu hin balleessine. Yoo badii taate badii isiittu anaaf caalee mul'ata malee tiyya natti hin mul'attu. San jechuu hin danda'u dhiifama narraa ta'a.
waan jedhe san irra balleesse dhiifama Nasri naa aanulee maal jetta? دكتور أزلي لا بصيرا Intala ta'e nurraa qabadhu ta'e nasirraa qabadha. Nasri. سن الله وأنتكم An ta'e nasirraa qabadha. Ati ta'e nurraa qabadhu ati baay'ee ta'e bakka Asli waa dubbachuu danda'an. Qoyaadha maadhe. دكتور أزلي لا دكتور تبغى تبغى هذا دبين تنتي أنا ناتا بيت أصانت اللي مرتي Ashi. Amma jaran ashitti haadha faaxee isin lamaanuu Oromoon isin jaalata. Isin kabaja. Ijoolleen amma as keessa jiran kun illee waan isin jaalataniif waan isin kabajaniif ta'anii isin kadhataa jiru. Amma ani directly ma ashitti irra deebi'ee isin jedha. Ashitti haadha faaxee si qofaa miti Oromoo guututu miidha dhiyeenya. Ka deemu, ka taa'u, miidiyaa irratti, lafa irratti waa'ee si haasa. Jarana kun dhugaa jiru bara. Dhugaan abbaan feetan na jibba abbaan feetan natti ara dhugaan kanuma. Ashitti qofaa miti haadha faaxee Oromoo tiktookii kana guutuu miidha. Haati faaxee dhugaa qabdi. Waan isiin quban qabne, waan isiin hin beekne, waan isiin hin niyyanne hunda jiraanii turtammaa argaa turre viidiyoo kana bara. Isinii galee. Kanaaf akka Oromoo tiktaa kanaatti illee haati faaxee miidhamtuudha. Akkasii fi jaarsa keetti illee haadha faaxee miitan edaayyuu leencantumaa turtan bara. Roorroo addaatti barsiifne akka waan milikiin qabri argitanii isu shigiree lama geemnu. Asli. Dhaggeeffadha aboo dura maa callisee miti gizee nama calaasii kenne evidensii wajjin gizee doktora dubbatan asli hin jirni kootu dhufee haasaa hin jirru evidensii isinitti maadha ragaa wajjin. Kanaaf ashitti tiyya haga asi jaala dhufu kabaju hin beeyta. Eshi leenca galee kenneefillee yoo akka dhuunfaatti dhiifama. Si'ee jira bitillee waan har'a kennuun qabu. Afaan jugaa hin fixadha. Hin fixadha. Amma nuyi akka isin wajjin hin taphanne hin barbaannu. Wajjin hin taphanne hin barbaannu. Akka isin wajjin taphattan, wajjin haasoftan, wajjin kolfitan hin barbaannu. Yoo isin immoo wal wajjin taphachuu nu gaheettan illee rakkoo miti. Isin garuu nuti hawwiin keenya isin hunda bakka tokkotti arguu. Wallaahi ana natti tola gizee siifi isa wal biratti siifi sii wal biratti argu. Isaaf sii wal biratti argu namni kolfaa dhufe dhageeffata. Faniidha. Jaarsi keellee faniidha. Atillee faniidha. Waa dhufillee faniidha. Tiktaakii kanarratti nama bohaarsitan isin. Wallaahi ani baay'ee isin dinqisiifadha. Anummaan nama hedduu dinqisiifanne kun isin jala taa'ee silaala gizee hundamee jala dabee ta'uu laa ibseetu. Maaliif namni waan haasofni keessan namatti toluufi malee amma sifaa jira. Wanni irraa si hordofan hin qabdu bakka jaartii namaati. Dubaa irraa kaayiroo jaalattee haala qeessila gonama lammataa sana tokko silaalu because waan dhukkisee kokkolfitu gisee hawaa jechuun nama tolchinu si jala taa'ee si ilaala. Namni waa takka sirraa barbaadu hin jiru si galee. Kabajaa fi jaalala uummanni isinii qabu kana ofirratti beekati. Nuti isin sadiinuu walumaan isin jaalanna. Ashitti mootu akka dhuunfatti wal isin jedhu haadha faaxee si qofaa miti. Ana dabalatee Oromoo tiktaa kana jiran hundatu laayikii fi fooloo ofii qofa laalee sosaayikoo isin eegin xiinsammuu isin eegin mucayyoo haadha abbaa biran jirre. Ta biyya baqaa keessa jiru. Ta ganaa ammallee waa tokko irra hin gahin. Ta biyya afaarawaa si qofaa miti nu hunda miidhaa ture. Obboleettii jedhu gastima. Osoo atillee bor waa taate akkam sirra dubbadhaan. Haati faaxee si qofaa miti Oromoo hunda itti qalleessa. Jechi waliin jettan irratti wanni xiqqashoo dubbii kee keessa waliin jechuu akka jechuu osoo hin taane wanni qir jedhee haadha faaxetti dubbii cabse bakka haati faaxee mana Suudaanii oolti nama natti hime wallaahi billaahi jettee akka waan evidensii qabuutti itti kakattisan. Itoophiyaa osoo taate nama mana raagaa dhaqee waa nama godha mana maarratti sirii nama godha namni irraa nyaatu irraan dhugu reeffa isaa bira dhaabatu si galee. Kanaaf malee jecha waliin jedhiitti boloftaan illee hafata waliin jira. Kuma waliin jira. Istuu laalamma isiin dubbii tana dubbii jabdu hin dogoggorte kakachuu san dogoggortati yoo jechaafuu jette
Yoo namni si jira jiraate mootu dhiifama gaafachuun qilti yoo yaate abbaa fedhaa ta'uu fidi. Yookaan immoo dhiifama jedhanii yoo waan jiraati yoo haasawaa keessa kakate kanuma bara. Laali nama san fidi amma nama sanillee yoo fidan sunillee dubbii biraati jedhi. Bakka nama sanillee wayaadhi. An bar dhiifama jedhaa argooseene. Ani bar dubbimmaan kun haa cufamu kalaas asuma gabbayeetiin Hamza bilbilee waliin haasa'uudhaaf yaadeera. Wallaahi. Bakka hin jiraame. Wallaahi asli. Jechuun amma yoo asillee gabbayee booda nu uffatte jettan. Garuu anamni dabee Ingiliffaan dhiifama jedhe, Arabiffaan jedhe, Oromiffaan dhiifama. Eshi qoy galat. Arafaate mee rabbi jedhati miira tasgabbiitiin uummata kanaan maal jetta waan jettu qabda. Akkuma reefsi gortetti bannaati. Miira keessan seenini Asli dhageeffadhu. Ina dhageeffadhu. Gubataa marqaa hubatatu arga jette Oromoon. Siif gala gubataa marqaa hubatatu arga jette. Dubbiin akka amma ol menne qatanii irra diban kanaa miti. Ifa manaa godha warri as keessa jirtan. Hunda keessanuu obsaatu. Isin yoo miidhama dhageeffadhu maal jette ammas isin yoo miidhamte ana yoo rabbi nammiine miidhama sii baadhachuu qabatte alhamdulillahi harkaa lukaa ilaalaal harkaa lukaa qaamaa qalbiidha fayyaa qaba rabbiin bakka takka na balleessee hin jiru. Bakka takka rabbiin na balleessee hin jiru harkaa lukaa qaamaa jismiin kiyya hundi nagana qaba gabbahee kuulii baadhadhee hojjadhee akka barbaade jiraachuu danda'a. Wallahi is not funny guys. Wallahi wanni kun funny dha miti. Sararuma barreeffama hedduu waa'ee kan kee haasa'u sarara dheeraa hedduu waa'ee kan kee haasa'u keessa sarara tokko kan waa'ee kan kee mana Suudaanii oolti jedhutu iyyuu jiraa jette. Abbaa jedheen ammas yoo fide qaaqa jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a abbaan kiyya kana dhalcha yoo jedheeni jiraate naa fiddu Oromoo. Ani fudhadhee isin keessaa gad uffadhee mana kiyya gala. Wallahi TikTokii dhiisee mana gala. Abbaa jedhee naa fiddu. Biyya keenyatti wanni kun osoo ka dhugaa ta'u taate lubbuu namaa gaafataa beeki. Intaltee belu mana ziirii oolte jechuu caalii wanni lubbuu namaa ajjeesisu hin jiru. Intaltee belu mana qorichaa oolte jechuu caalii wanni nama ajjeesisu hin jiru. Usuu biyya keenya taate narraa dheessan ture. Usuu biyya keenya taate narraa fagaatan ture argitanii. Kanaafi mana ziirii oolte mana hamtuu oolte mana budaa oolte jechuu caalii wanni nama ajjeesu hin jiru. Intalti tun usuu jiru nu ajjeefte. Asli qoosaa biroo yoo taate aniifati usuu jaartii tante ta'e si ajjeesa osoo jaartii tante ta'eeti bishaan danfisee si nagaate asirraa kolfitu jennee walii yeroo dheeraa kolfaan jirru guyyaa takka wallaahi billaahi asli si ajjeesa dee beeka hin beeku. Hadda garuu wallaahi billaahi mana qorichaa oolti jedhanin jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a inshaallah Hamza isii jaalatu san illee ta'a nama biroo ka dhuunfaatis ta'a si mataa keetis ta'a abbaa kiyyas ta'a fiddaan qabdu wanni na dhageeffadhu wanni naaf hin jiru harkaa lukaa fayyaa qaba wanni Kanaafuu battuun Hamzaa dirachuu dandeessa. Mataatti lukattis dirachuu dandeessa. Dhimma Hamzaa irraan qabu Hamzaan addas my best brother. Yeroo qabu Hamzaa kanaaf obboleessa jechuudha. Hamzaan yeroo qabu anaaf obboleessa. Jireenya kiyyaaf kan Hamzaa asliin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Reediin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Mubaarak beekuu baatus jechuudha. Hangam walitti dhiyeenya qabnaa walitti fageenya qabnaa. Jidduu kiyyaaf jidduu Hamzaa wanni takka akka hin jirre ijoolleen kun bareechanii beekan. Argitanii mana isaan ciisaa ture. Qulfii mana aslii hin qabu argite. Isaan na jala bananii ol seenanii gadi bayan ture. Argite dhimmi takkaaf aniifati Hamzaa walii qabnu kan dhibeessiti ta'ee haadha faatee hooxuuf yoo jiraate malee dubbii kana naa baasi naa baafta. Arsooma na dhoogge, Oromummaa na dhoogge, Islaamummaa na dhoogge intalti arsii takka dhiira irratti akkas waliin jetti jedhanii waan biraan nuun jedhanii dubbii tana ashitti naa baasi ana cabala feeti gubaa dudda kiyyaati naa baasi dubbii tana dhimma biraa takka yoo si qabaadhe rabbiin fuuldureeti yetana dhaalle taboruulle na haa kasaarsu. Dhimma biraa takka yoo si qabaadhe dhimma wallaahi jettee kakatte barreeffama jiru kana ammas irra deebitee nama kanas yoo fide qaaqa jedhaartaami qaanni feete haa dhalatu obboleessa kiyya kan waliin dhaladhe yoo taate naa baasi. Il afaan nagaatiin si kadha rabbiifillee jecha lafaafillee jecha boru hamilee guddaa eeggatta naa baasi dubbii kana hamilee eeggatta boru carraa wayii eeggatta il afaan nagaatiin si dubbadha naa baasi tanuma qofa barbaada. Adeemu naa yamtanii adeemu. Asli naa gaafadha.
لا ديفا جتت ديفا ما قافت أنا وانسي موتي كمان ليش لما نسا إلى كيف هذا خليفة اللي عمر اللي أصلين اللي نصري أنا اللي كل ده كيف نقولون اللي إسم جالا لا إسم تبجة وهني سيرة دربون كابو بروجا فأنا مو akka asirraa namni diqqaa guddaa wal arrabsanii waa dubbadhe waan aan hin jedhina dubbiin tu waa fakkaatti waan keessa fakkaataarti haanaa baastu. Kalaa mute godhan Arafaate. Mute godhan. Dhageettan Khalifa Nasri King. Nasri. Lookoo dubbatta moo jaarsaan dubbatta? Lakki lookoma dubbanna amma dubbiini maali jilballeen qabdu jedhanii nuuf kolcha. Dubartii waan taateef jilba qabdatta abboo. Lakki an akkas hin jenne atummaan jedhadhu toorina tan fedhu jedhi. Garuu amma waan gootan ila yaadni nama garagaraa yoo walitti dhufee waan gaarii muddisiisuu danda'a waan ta'eef an amma waa'ee kanarraa gammaa dhuunfaa kiyyatti hin dubbanne. Garuu yaada namaa dhageeffatu illee yeroo tokko tokko dubbatu caala waan ta'eef mee iluu kenna achi booda Umar illee kenna Raacha illee kenna san booda mataa hiina. Garuu waa xiqqeetti bichaatanitti maal yeroo tokko tokko laal namni yoo wal kabajjee taa'ee kabajaadhaan wal dhageeffate kabajaa san walirraa mulquun gaariidhaa miti. Nuti waa takkaan as keessaan galannu anan mallee as raggatee isinitti ashittii fi haati faatee jaratu wal lole malee nu jaraa wal hin lolle lachuu ijatee lata bitaatiif mirgaati. Obboleeyyan malee nu jaraa wal hin lolle lachuu ijatee lata bitaatiif mirgaati. Obboleeyyan malee nu jaraa wal hin lolle. Raachee mute godhan. Obboleeyyan teenna garuu as keessatti qishnaa fi qoosaan gaarii miti. Qoosuun tuffii namaa qaban san agarsiisa. Jechallee walitti darbanii waa waliin jedhulleen tuffii namaa qaban agarsiisa. Haalaaf to'aa jabaattu nullee dhiira surra hidhattee yoo dubbii namaallee taate dubbii xixiqqoo akkanaa tanaa miti gurguddaallee nama dubbatee fixeeru. Anamma xumurarra dubbadha waan jedhu barbaadu. Garuu kana booda ashitti illee haati faate illee walamzalamii biraallee dhiisa qoosaa fi jecha walitti darbitanillee dhaaba. Of kabajjaa akka namni isin kabajjetti. Yoo of kabajjuu hin dandeenye ammoo tokkoffaa namni 7,000 fi wayii isin laalaa kunillee maalummaa keessan hagam akka isin sirna qabdan hagam isin akka namooma qabdan isin arga. Yoo seeraan waan namni isin hin jedhe fudhattanii akka ilmaan abbaa tokkootitti garaa walii fixattanillee akka isin dubartii jabdu walii obsuu dandeettu walii fixatuu dandeettan isin argan. Nullee kana dura qoosaa fi taphaan isin beeyna malee gaafa sirnaa eenyummaa keessan hin agarre guyyaan nu isin madaalluu fi maalummaa keessan isin agarru haadha. Kanaaf seeraan ta'a uummanni as keessa jiru kun uummata kabajamaadha. Waan isin hin jedhan fudhadhaa garaa walii fixadhaa. An kanuma jedhaa itti fuufi namni tokko. Jennure abbo akkam salaamu alaikum. Waalaikum ilu taraan Doktor jirtu akka hundi keessanuu baga jiraattanii karama soo deemu nama 8,000 argee mirqaanee dhufeen namni 8,000 kun na arge. Dhiibama wallaahi wanni jechuu barbaade ani ijoollee tanniin akka itti kalaa'utti jechuun asitti illee nama tokko miti beekaan. Haati faatee immoo nama araarsuuyyuu nama araarsaa turte jechuudha. Isimmaan jechuun wajjin deemte jaarsummaa waliin ilaalaa turre bara dheeraa fi akkasitti ijoollee nama rakkistuu miti jechuudha achiiyyuu jechuudha. Nama tuqanillee miti. Kanaaf tasgabbaa lafaateetillee tasgabbaayii ashitteetillee deemaa hamzaa bira deemaa kana tasgabbaayii. Nullee kan yeroo obboleeyyan keetii isin lachuuyyuu jechuun nuuf tokko jechuu garas osoo hin taane Oromoodha naannoo tokko dhuftanillee asirra dhuftanii yoo wal loltanii fakkeenya dubartoota biraatiin mee isin warri waa araarsu keessarra beekamtii qabna jettan ijoollee biraatii eshi fakkeenya akkamitti taata yoo dhuftanii wal loltanii 8,000 amma mana Arafaatti kitaaba binnannee nama 100 nu laalaa ture garuu uummanni akkana yaawwate ajandaa namni wal lolu maal dhagaa maal jetti haati faatee maal jetti ashittiin jedhan Arafaatee beekamaadha waraabaniyyuu isii yoo waa jettu kanaaf hedduu takkallee dubbii dheeressuurra yookiin walitti dhuftanii ganaa waliin nyaattanii dubbii tana gabaabsitanii yoo laaltanii manniin hedduun banamee jechuudha wal arrabsa akkas ijoollee wal arrabsee jibbisiisa wallaa yookiin haala faatee yookiin ashittii jedduu goree namni waan hin taane waliin jedhe sababa keessan lamii irraa isin dubartoota gurguddoo jechuudha nama araarsaa waan turtaniif
dubbii gabaabsaati namallee waliin akkasii halaalamu. Akkasumatti halaalamu jedha amma umarillee jira maal jette se umar maal jette reefa naasirii waan jette sana osoo akkasitti hin deemin bakka hin jiraa miti jaarsummaa zamanaawii kana godhaati gamaa gaman osoo godhu osoo hin ta'in lachuu walitti araarsaati. Araaraman makka ashittii fi haati faatee jettu osoo hin taane qajeelumaan laala gara waliif fayyitee waliin haa jiraattu jedha. Warri kuwwan illee warri ashitti arrabsitanii ofirraa hadiisa bareedaa miti jechuun jechi isin waliin jennu hin darbu. Guyyaan kun ni darba amma dhiitee hin bariiti garuu waan isin jettanillee waan darbuuf hin darbineef hamzaafis illee gaddeebsanii akkasii arrabsu yookiin haadha faati arrabsu wallaa faayidaa hin qabu yeroo baay'ee ajandaan godhatin rabbi keessanii jedha uummata keenya. Nagaa argannu diyaaspooraan kun nullee mataa nu nyaattanii wayita dalagaa dhufnee dhufnu si wal arrabsitanii nullee arraba nu barsiiftanii mee lash jedha itti fufaa warri kuwwan. Bareeda rek. Andi soda. Orach. Maalidha antin wal loladha moo? Ani moo calluma ittanii wala dannaqaa jirtu se'ee hin galee bar. Maaltu maalidha? Ijoollee girri kaateraach maal wala dandaqa walaa jira. Ruuzii kana kulmanii. Maali nuti hin gadda waliin galle ammaa booda Oromoon walirratti girri kaasuu hin qabu. Minaamin fiqirii wayyee waliin jenne maalidha ammoo? Maaltu mastii natti maame bakka. Natti maastii qo'anumta akkumtoo goggodhasti. Maalidha ammoo? Natti meetu. Ay raajee. Miti ilma Oromoo miti. Raajuun jaarsummaan laalu arshi malaan tumee walii araarsa kanaaf akkana haasaa. Foonaa dhaqanii tan cabsa lamaan maalidha? Umar as jalan jiru eenyuun isin nama andisa Umar eessare Umar obboleessa sirkii kee gisee jaarsummaa dubbattu Mutimbal taappii godhaa gaa'es jaarsonni asirraa gaddarbamaa jirti. Ani miyuutu godhu soddaa qilleexame. Miyuutu godhe daachi bakkeen bakka saambuu isaatii miti. Rakkoon qabu. Umar argatu taappii godhaa Umar akka deebu isin. Maakillee dubbisaa kan intaletaniitiin cunqursaartan moo muncattiitiin soddooftu. Maakii akka uummatni fuudhee maal jettati waa'ee obboleewwan kee lamaan wallolii kanarratti yaada kenna. Maakii ammastii ati yaada kenni maakii. Maakiin yaadaa kennitu. Eshi maakiin yaadaa kennitu. Umar tokko barreeffataara harkisiin. Maakii itti fufate. Maakii itti fufate harkisiin. Sagalee albuudhi maakii. Sagalee albuudhi. Hayyee dubbiin naaf hin galle akkuma raachuun jeetti wallala jirtan akka ta'e amman hubadhee. Ana guduraat waan xiqqishoota akkana fakkaatu waan akka guddatu natti hin fakkaanne waan qoosa natti fakkaatee ture. Sanumaafuu wanni kun isaan lameerraa hin tolu akkuma duraanii waliin taphatanii waliin qoosanii waliin gammadan sanni irra bareedaadha. Maaliif amma isaa kanatti yoo akkanatti isaan itti fufantee namni cinaan gama isheetti cinaan gama waan ofii ta'eetii deema waan ta'eef sanumaafuu akkuma duraanitti qooflaa fi taphaan silaa waliin deemtan asumara dubbiin tun dhaabbattee warri immoo gamana goortanii mana banatanii arrabsaat kaanis arrabsatan kaanis gamana goortan faayidaa hin qabu waan galuu hin qabneetti silaa galuu baattanii waan kana asumaratti dhaabdan gizee hundaa'u nageenya labsuudha irratti silaa hojjannee nama adda baasuu irratti silaa hojjechuu baanneen jaa galatooma. Maakishaa yaada gaariidha. Yaada maakiin kaastee baay'een deeggaraani. Maakii isii deeggartaa. Yaada maakiin kaastee yaada baay'ee bilchaataadha. Ani akka kootti yaada maakii ammaa nan deeggara. Thank you so much, Rachi. Galatoom.
Ati akkuma makii deeggartee Khalifa atti fuyi waa jedha Khalifa. Umaa rakkoon hin jiru maakisha. Okay, barra ati illu meelatti akkuma makii dubbadhee deeggartee ture. jirta uummanni isiniif wal xabbasee wal fuudhaa jira. Soddaa girgirri. Illu galatoome durarra dubbadhee ture barra dubbiin tuni dubbii akkuma dubbatan haqaan guddoon maarree baay'ifti jaanii yoo dubbii tana dubbatan woomaa keessaa babaha. So ani akkas waliin jennee fi akkas waliin jennee tanaan na aarsee fi tanaas isii aarsee yoo dun taane waan jaames dubbannee turre dhiifama jaaniituma dhiifama gaafattee aashittiin jettee turteeleedha. Dhiifama si balleesseetiin jiraattee dubbii fixuuna fakkaattan mee ani akkas jee ture tiyya san make sense hin taane na fakkaatee nasrii aanoleetii fi aslii irratti hin deebisen dubbii isaan lameen kanaatu mataa hidhuu danda'e waan ta'eef. Ispeeshaalii nasriin mataa hidha jeetii yaada. Nasri itti fufi. Ani beekta rabbi dhugaa na dubbisu. Ani rabbi kiyya jala taa'ee kijibuun barbaadu. Ani wanti miidiyaa kun na sodaachisa. Haqiiqan rabbi dhugaa na dubbisu. Waan hagammaa dubbatu didaaruuf illee wallaahi rabbi natti argaa. Isin sobee rabbiin sobuu hin danda'u. Yoo namni waa dubbate namni yoo akka gandaatitti ta'e waa wayii namni fuudhee gandatti hin galaa. Yoo akka safaraatitti ta'e akka safaraatitti galaa. Yoo akka firummaatti akka firummaatitti hin galaa. Zabana kana yoo dhugaallee dubbatti akka itti dubbattuun hin jiru. Wanti namni dubbatu kun hundi negatiivitti jijjiirama. Kanarra yeroo tokko afaanuma ofii cufatu wayyaa. Ani garuu ijoolleen tunniin lamaanuu ijoollee jaaladhuudha. Haqiiqan maaf akka ta'e illee hin beeku. Ijoollee maan onni irraa jaaladhuudha. Haadha baate illee akkasuma hin jaaladha. Ijoolleen tunniin hedduu ijoollee garaa na nyaatudha. Ammoo wal dhabuun jira ammoo natti hin ta'u. Ammoo osoo amma an aashitti illee balleessite jedheni haadha baateetti illee balleessite osoo jedheni ijoolleen irraa illee fudhattu. Garuu namoonni yaada negatiivii qaban ammoo ebaluu balleessaa muree ebalutti balleessaa muree jedhanii dubbii kana kallattii biraatti jijjiiran. Fedhan akka naannoo godhuu danda'anii fedhan akka naannoo dhalootaa godhuu danda'anii kallattii wayititti namni jijjiira. Nama rakkisaa beeytanii. Sanuu osoo qajeela jarri battala saniin namarraa fudhattee gabaabsite ka rakkoo hin qabu ka biraa iyyullee homaa rakkoo hin qabu. Jarri illee bakka nama mormaa jirtu kanaa fi xiqqoo bakka namni dhiibataa jiru kanatti kallattii biraatti jijjiirama. Ammoo dhugaa sodaataniiti garri jalaa dhaqan hin jiru. Waliin qoosuun jaraa rakkoo hin qabu obboleeyyan ijoolleen tun. Ammoo wanti jechi jedhame suni jecha piraayiveetiiti. Osoo namnu aashittiidhaan ejjetiidhaan dhufee haati faaxee mana Suudaanii oolti mana nama qosmii dalaguu jiru jedhaniin iyyuu waan miidiyaa gubbatti jedhamuu miti. Maaliif yoo jettee dubartiin fuulduratti hiree eeggatti, heeruma barbaaddi, bakka bal'oo deemuu barbaaddi, nama hiriyyaa nama waliin jiraatutu anamma dhugama rabbi. Dr. Asliin bakka waan akkanaa oola yoo jedhan nama sodaachisuu danda'a. Abboota riyaa osoo ani gaafa waa isaan jedhe haarillee dhufee waa taqqillee na godhe jedha. Namni yoo imaana hin qabaanne nafsiyaan namaatu hin dadhabduudha. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Ammas biratti irra qabaa fi irra achi dibaan barbaachisu. Jechi suni osoo namni jalqaba dhufee aashittiidhaan akkas jedhe sun dogongoraadha, zulmiidha. Jechi namni sun isiin jedhe sun. Eega namnu jedheen ammoo isiin ammoo qoosattuu haa ta'u sirnattuu miidiyaa gubbatti wanta akkasii jedhuun ammoo sirrii miti. Walumaa galatti eega jedhame ammoo haati faaxeellee waan biraa jedhuu dandeetti. Bu'uura dubbii irraa yoo rakkoo furra jedhame ammoo aashitti ati dhiiga keenna qaama keenna obboleettii teen. Haati faaxeellee obboleettii teen. Isin lamaan walitti araaramuu fi walii fayyuun nu hunda fayyisa. Ajandaa balleessa. Sababa keessaniin nama tokkummaa diiguu barbaadu jira. Sababa keessaniif nama ajandaa godhatee guyyaa lamaa sadii fooloo ittiin kantiibaa jennaan kantiibaa mamatiyya mirkaneeffatuuf seene malee awwaan biraa waan irraa beekuun qabu. Haala faadhatii waajjirtii wallol. Maarree masaanuun duruu na wallolti. Masaanuu? Beedroo masaanuu dammoo. Aranaake. Dhugaaf jettama amma qalladaan taate. Ani homaan dhageenye. Homaan agarra. Yaada maali amma gaba jaarsummaa ol. Laayinii irraa ni ree. Online irratti wal lolan ka.
Online irra bullulan kee online malee xumuramu. Xumurree jedhanii Ollahi dhaabbatatti nama kuma saatii irratti haati faatee mana Suudaanitti waan atti godhuuf jettee ollaayinii irratti waan jette san naa himtu jette haati faatee keessan isin alaasna jenna. maarre doktorri kabajamaan akka keessanii osoo jiran namni wal dhabee nafu. Nu ammoo du'aa'iin isin jala jirraa. Ama dubbii Mammaaksa shoortikatii goone. shoortikatii waan tokkoon isinii hiika doktorii mammaaksa tokko isinii hima. Haadha faatee የገደሌ ባልሽ የሞቴ ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ሄዳ ቤት ተወራ ማራኩን አሽቲ ሀቲፋ ጤሌ ጀቴን ተብታቲፍ ተምርጋቲ ጆሌቴና ኦቦሌየንቴና ከበሌሴን isin akka doktoriititti laal akka nama rabbiin sodaatuutitti kabaleesen balleessite jedhani itti balleessanii si arge dhugaate jedhani. Anamma bar gara qabadu dhabe ashitti illee hin jaaladha haadha faata illee hin jaaladhaafi malee silaa karoorri osoo jara kana ta'uu baatte kabadii qabu irra gata beekta ana biratti garuu ijoollee badii barka namatti maniif aanamni baduufi miti aanamni sirraa'uufi doktor. Ani wallahi isa dhugaa rabbi ahun ene gadro yaa xafaa irra gata anamma ashitti illee baay'ee jaaladhaani haadha faata illee baay'ee jaaladhaani kanaaf furmaanni jiru haati faatee obboleettii hangafaati ashitti xiqqoodha jaarsallee qabaattu. Sorry jechuun Ingiliffa yoo afaan Oromoo tillee tolfaate haadha faatee dhiifama gaafachuu. An dhaggeeffataa ture guyyaallee. Murtee kana. Waan dhaggeeffatte sanirraa maaltu sitti bade? Nu rakkoon qabu nama rakkoo qabu wallaahi ani sitti naaru ani waan ati naan jette you know wayita waan tokko jettu gadi qabde maal hubatte laayivii guyyaa deemaa oole sanirra. Isaanii dubbii nama badu argite moo isa isin la haasaa isin waliin jejjettan deebisaa olii deebisaa shugguxii bitadhaa jinnii bitadhaa saniin yaani kaawwannoo bakkeen itti dubbiin kee naa ta'uu dide maal beekta barreeffama kaati faadhatuun jedhinaan ka ofii kiyya sammuu keessa na seena sitti hima hamzaa gaafadha jedhee yeroo dhabe maa ashitti keessa gaafadhu adaan nabaas yaa jedhe barreeffama guutuu waa'ee kee haasa'u keessaa wanni na sodaachisee haati faadhee mana Suudaanii ooltii inatti himanii wallahi billahi jette kakatte gurra kiyya kanaan dhagayaansa dhageeffataara. Yaa suni barreeffama fiidiyoo naan jedhan barreeffama wayii yoo fide sanillee bar dubbii biraa kaasa. Isitu amma nu nama haadha faatee ashitti amanuuti ila amma sila akka osoo si ta'uu baatte nama haadha faatee mana Suudaanitti argisan fidii siin jedhe nama sanillee hin fidin. Haadha faatee mana Suudaanitti miti mana Oromootuyyuu wallahi yoo mana nama 3-4 taate malee hin beektu mana Suudaanii miti. Ma wajjin as jirra kun Hamzaan keessa miti gaafa mana Hamzaatuun beektu mana Abdiituun beektu haati faatee mana Mubaaraki mana kiyya mana Reeditti kan biraa wanni isin beektu Allahu alam yoo intala durbaatti yeroo tokko tuktukiin dhokatanii faa bakka shalaf jedhan wayii jiraate tuktukiin taaksii qabatanii dhaqan hin beeku malee wallahi hin beektu. Mucayyoo mana Oromoo ituyyuu mana nama 10 hin beekne nama 3-4 irra hin beekne mana Suudaanii oolti jechuun sirrii miti kun maqaballeessaa hira itti qabuuta isa dhugaa rabbi aaxaffaash bazilaa hin balleessine hoo jiran homaa wanti sii godhu qabu wallaahi. Ishi ati ka isiin waan jette hoo maal laallee asli ka isiin qorsa Suudaanii irraa fides bakki sun maan dubbatamne hin jenne san ati maa san hin dubbanne qorsa Suudaanii irraa fides nyaachisa wayita siin jettoo ishi eessa Suudaanii gaafa wayita san akkamitti barte akka qorsa Suudaanii hin qabdu. Jaarsota eenyu fa'aa ol fiigachuu ayyee jaarsonni kottu dhufeen isin ilaaltu. No wallahi asli ilaali hedduutu akkasi jaallatasi kabajallee. Doktor Kaliifaa fi wannaa fa'aa fide warra sodaadhan isaallee warra akka abdii utumee fa'aa nama yaadaa kanneen Jamaal Godii fa'aa fide. Dubbii sirraa fixa jaarsa wayituun fidin hin barbaachisu. Wanni atama barbaaddu haadha faatee laal dhimmi dhiifama na gaafachiisu hin jiru. Garuu yoo dirqama gaafadhu even namni biraan aan jechuun hin barbaachisu. Ati bichaanuu okay ati isii rawayyaa gaafadhu dhiifama okay haadha faatee I'm very sorry yoo jechaa sitti darbe. Jalqabumayyuu live mayyuu si wajjimaanuu haasa'uunu dogongora kiyya guddaa ture. Waasiin jechuu miti. Live maatina ergiteeyyuu si jalaayyuu qabuun I'm really sorry. I'm really sorry. Kunola dhiifama yoo taate minum jaarsa wayituun barbaachisu. Atuu jedhinaan jedhe ani laal nama hiree eeggatu.
ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ወባኤን ዋና ያደሱ ጅራ ወኒ ቡልቲቲያት ያፉ ያደ ጉዳ ኬሳ ጅራ አነ መጃላለ ኬሳ ሴኔ ራታ ያጅሩ አመረቲ ዮም ለርጊናኑ ያደ ኬሳ ወላሂ ላዚም ዮም ለርጊናኑ ያዳ አቦ ኮሜንትን ይላ ለምን ፈታ አየሩ ነማላ ረፍና አልጀለት ያ ሲራተ Doktoraan yeroo takkitti ila waan takkitti reefu mammaakse reefu mammaake suni yoo namaan galle taate namni kenna xiqqoo dhiifamu liila. Ijoolleen tunni lamaan obboleeyyanii dubartiin ammoo dubartiin beeytanii isii miti haati teen hawwaan kan nurraa daraarreeyyuu dogongoraan abbaa warraa fi waliin jannata keessaa baate. Irra caalatti namoonni dogongoraa dubartiin ammoo deddeebitee dogongortii namni wal dhabe boruu araaramu waan ta'eef warri koomentii saayidiin qabatina lachuu obboleeyyan keessanii ka itti balleessellee ka balleessellee qixe madhaabadhaa araarsaa malee amma warri koomentii argitan tokko tokko nama dabbara dhugaa rabbii itti fuufi yaashitti lachuu ijuma tokko laala araarsaa bakka wayita dhiifama kana gaafadhu balleessee osoo hin ta'in dogongora namni fedhayyuu namuree hangabar kiyyaanii Khalifa yo atiyara jirata la cosa tokko da oldarba haral jira jaarso tokko malee jettan kun ani laali dubbiin kun akkanarraa dhumu barbaa waan arafaate gooti oldarya tokko tokko bare so kalaas dhiifama gaafadhe nun deemna wallahi amma yo ande walla gara kan ararama asin bai ashitti akkasitti kana malaalanii namni aadaa dhufee no seeraan isin ilaalanii gara mana footoonis ilaalchisu ashiti እኔ ከማንም በላይ ማለት ነው አናማ ናማ ወሎሉ ወጅብ እንጃራ በይታ ወሎሉ እንጃራ አልፈልግም ከዚህ እየነደየም ኢሳዩ ሲያቲፋቴ والله ሃቲፋቴ አናፍ እየትየ ተብታት ተመርጋት ሰዱጋ ረቢ ሳይዲ ቀበቹ ምትያ ዱጉ መስሪትማ አቲስ ሃቲፋቴስ አኒ ባየ ተኮ እንጃራ ባየ ሲን ከበጅ ሃቲፋቴ አዱቱ አኩማ ወላሂ ረቲ ወሎልተን yoo jaarsummaan barbaadu jettan haadha faate haafee dogoggora afaan na bahe obboleettiti yooma qoosaaf siin jedhe egaa dhugatti na fudhatte afoo na hellaa jedhe ofiin xarabiiti isiin haali du'aadhiin tuwaati faate immoo didduu jechuudha. Ati mataa maa jabaata mushurraa dhaba. Wallahi mataa laafe mushurrummaan waan banana nan godhin hin qabdu. An osoo anaa dur taate wallahi geestii irrallee dhufu achi deemee buna dhuga yaa. Kaliifaan tokko barreessaadha. Kaliifaa faadha faatee fidiitiin. Mushurrummaan badaam mataa na gaggabaa. Kuna la kuna babu organ. Aga le chair ko male sitti mudatu ko doctor. Enilli darbi. Ya faraji jamal. Abdi hukume abdiro ya enilli darbi. Khalifa kana yu kadubbi ka buguya ashiti barbara jare ka walitti bidaisa. Jar sabala. Isilara tu. Wallahi. Assalamu alaikum. Ujolle na ga ande torki da dampase. Ada faate barbara likki itti mafiri jare ni yani arga ture. Dubbii hunda waan ashitti akkatti qabee gaafataa jiru dhageeffataa waan tureen. Jettanii. Waalaikum salaam. Meeti arafaate rabbi jedhi illee takkola biyya jedhi. Arafaate la kun takka bare yookiin illee oldar. Arafaate Umar bada wayti meeta tagara arafaate gordo durbicha. Raja deema tajaajilu mamaal beekamu. Ati faate limi jirti. Itti warwaata abai jedhani deema. Kootu yaani isin araartin ammoo. Hayaa arafaate kootu umatti qallee araarta. Arafaate anatti baxxanee bituu gunsi bitee kiisa. Badii anak kiisa arafaate. Maqaan guyyaa gabayaa bade guyyaa gabayaa deebi'aa jira. Miidiyaa irratti maqaan bade asuma irratti olfii waraa godhan. Umar itti dawwali kootu jedhi. Itti dawwali. Sarraan haa kenni asirri. Hin kennu. Arafaatatiin kootu jedhani guys. Yaa Rabbi kiir. Yaa Rabbi ijoollee kana waliin nu qaran. Taliifoo. Si asli Nasir taati kesan fita shortcut Abo azumarati fi nasirati naara sanjete kuno ati faate te mar girgiri mun sandu batwati faate anara beitani lamanu
fixa asumarratti wal arrabsani. Eenyutu kana waasaappi keessa dalagaa dhaabee isaanii Umar keessaan fixuudhaaf yaaleen ture keessaan fixuudhaaf yaaleen ture. Ogguu dura dubbiin tun dura uumamu. Isdiraa kun haadha faata ashitti sin jaaladha obboleewwan kiyya hin kabajaan hin beekan. Bakka haati faatee mootu haati faatee amma barbakkeen biraa miti bar. Dimbara